Sababa kanaaf dargaggeessi isheen jaallatu. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa nama barsiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Yoo jaallattan laayik gochuun, sheer gochuun hiriyoota keessaniif qooddanii akka nuun illee jajjabeessitan kabajaan isin gaafachaa. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isiniin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Haadha tokko rakkattee ijoollee lama dhiiraaf durbaa kan guddistu tokko ture. Haati kun abbaa manaa waan hin qabneef ilmaan ishee waliin humna isheetii ol baay'ee rakkatti. Akka garaan isaanii hir'atee hin beelofneef wanta namni lafatti buuse sareerraallee hafe walitti qabdee funaantee gara manaatti galchuun ijoollee ishee barsiifachaa turte. Hiyyummaan kun kan ishee qofaa otoo hin taane kan ijoollee isheellee waan ta'eef ijoolleen ishee mana barumsaa yeroo deeman uffataa fi kophee isaan godhatan haalli rifeensa isaanii fokkisaa becerceraa waan ta'eef maqaa hiyyummaa isaaniitiin ni tuqamu. Keessumaa intalli durbaa ishee barattoota dubartootaa darii isheetiin baay'ee gadi qabamti. Sanuu bifas waan hin qabneef fungee jedhanii ishee arrabsu. Kopheen ishee faashina waggoota dheeraa dura godhataman waan ta'eef maqaa kophee sanaa kaasuun otoo dhaabbanni suni sirratti argee si qabsiisee si hiisisa jechuun ishee irratti qoosu. Uffanni ishee tatarsa'aa waan ta'eef quba isaaniifaa keessa galchuun mee qaama keen tuqa jechuun haasoo fakkeessanii jalaayyuu ittuu tarsaasu. Mucayyoon kun guyyaa tokko baay'ee aartee haadha ishee bira deemuun harmee kophee koo fi uffata kiyyanaaf jijjiirii barattoota daree koof jedheen akka ittiin baradhu na beeraa ana bira tole jedhaniilleen taa'anii jettee isheetti dubbatti. Yeroo kana haati uffata jijjiiruuf miti waan nyaachistee bultuuf halkaniif guyyaa dhamahaa waan jirtuuf yaa mucaa koo amma maallaqa hin qabu yeroon maallaqa qabaadhutti uffata kees kophee kees siif hin jijjiiraa jettee imimmaan lakkuu ija isheerra gadi lolaaste. Mucayyoon dubaraa kun yeroo imimmaan haadha argitutti harmee koo hin boo'inii dhiisii kanaan booddee naaf biti jedheenis sirrakkisu anumti uffata kanaan baradhee xumureen wanta ati barbaaddu waan garaa kee siif godheen siifan dabarsaa kun immoo anaaf waadaadha jettee waadaa galteefi. Kana duratti mucayyoon kun barnootaan illee cimtuu hin turre. Haa ta'uutii garuu waadaa haadha isheef galte galma gahuuf jecha halkaniif guyyaa barnoota hin dandeenye walitti qabdee dubbisuun eegalti. Dubbisnaan barnoonni ni hojjetama. Qabxiinis ni dhufa. Mucayyoon kun waggaa tokko keessatti jijjiirama guddaa argamsiistee mana barumsaatii badhaasa yeroo fudhattu barattoota kaan qabxii qabaniif maatiin isaaniillee qabeenya qabaniif yeroo harka walitti rukutamu. Isheen kun garuu hiyyeettii uffata ciccitaa fi kophee tarsaa'aa uffattee badhaasa fudhachuuf gara sagantaatti ol waan baatuuf barattoonni daree ishee cimina isheen otoo hin taane hiyyummaa isheetti arganii isheetti kolfu. Kan harka walitti rukutanii fi barsiisota ishee namoota cimina ishee beekanii fi maatii barattootaa warra rakkina keessa darban rakkoo beekanii qofaadha. Barattoonni ishee waliin baratan gufuu jireenya ishee turanii. Haala kanaan garuu mucayyoon kun abdii otoo hin kutiin barnoota ishee itti fufte. Akkuman dura isinitti hime bifallee waan hin qabneef dargaggoonni jaalalaaf gaafachuu miti ishee maddii yeroo gahan maal fokkisti Fociin kun nama waliin jiraatti moo jedhanii ija ishee uffata isheetti tufu. Haala kanaan barattee yeroo kutaa 12ffaa xumurtu barattoota mana barumsaa sana keessaa akka addaatti carraa iskoolaarshiippii maallaqa gaariidhaan barachuu ni argatti. Yeroo kanatti haati ishee illee gammaddee fi barnoota ishee jalqabdus yerooma barnoota ishee barachuu eegaltu kanatti harmeen ishee jalaa ni dhukkubsatti. Mucayyoon kun wanta ishee barbaachisu maallaqa barnoota isheetiif argattu ofii daabboo gogaa bishaanitti nyaattee uffata si'a takkaafillee ofirraa otoo hin jijjiiriin ani dubartiidhaa umurii kanatti of bareechuun na barbaachisa otoo hin jedhiin haadha isheef waan argatte fuutee geessiteetti yaallatti. Ta'us garuu maallaqa barataaf kennamu waan ta'eef haadha ishee guutummaa guutuutti hin yaaluufi. Obboleessi ishee hangafaa haati koo bara nan baatu jedhee isheetti gungumaa. Isheen garuu abdii barattee dabarsuufii waan qabduuf haati kiyya milkaa'ina kiyya otoo hin argiin waan tokkoyyuu hin taatu
barbaaddu maallaqan sitti kenniin hanga dandeesse haadha koo bira naaf dhaabbadhu jettee barnoota ishee baratti. Rabbi gargaariini barattees ni xumurti. Erga xumurtee booda hojii argachuudhaaf jecha dhaabbata kaffaltii guddaa kanfalu barbaachuun eegalti. Barattuu cimtuu waan taateef hojii barbaaddee argatti otoo hin taane hojiin mataasaayyuu barbaadee ishee arga. Haala kanaan otoo barbaaddu eebbifamtee baatii mallee otoo hin guutiin dhaabbanni guddaa akka magaala sanaatti maallaqa guddaa kanfalu tokko gita barnoota isheen baratteen nama tokkoof carraa ni baasa. Barattoonni bara sana gosa barnootaa isheen baratteen eebbifaman akkanumallee qabxii gaarii ta'an akka biyyaatti tilmaamaan nama 20,000 ni ta'u. Bakka guddaa galuu hundumaatu hawwa mitiire. Eebbifamtoonni dhaabbata sana galuu barbaadan hundumtuu ni galmaa'u. Nama 20,000 galmaa'anii keessaa nama tokkotu barbaadama. Gariin qabxiidhaan erga fo'amanii booda gariin immoo gara qormaataatti darbanii qormaata sana nama qabxii olaanaa fidetu hojii sanatti qacarama. Haala kanaan erga qoramanii booda firii qormaataa irratti nama tokko qabxii olaanaa eegaa kan turan haa ta'uutii garuu namni lamni ni fida. Lamaanuu dubartoota. Isaan keessaa immoo dubartiin cimtuu haadha hiyyeessaa waan argattuun haadha ishee yaalaa jirtu kuni ishee tokkodha. Dubartiin isheen lammataa immoo kutaa 9ffaa hanga kutaa 12ffaa yeroo barattu barattuuma daree ishee kan taate akkuma ishee cimtuutu sadarkaa kanarra ga'eera. Haa ta'uutii garuu barattuun daree ishee kun intala haadha hiyyeessaa kanaan gonkumaa hin jaallattu. Qormaata ishee waliin qixxee fiduu ishee yeroo bartetti bira deemtee mucaa hiyyeessa kanaan dhaabbata kanatti nan qacarama jettee halkan tokkoofiyyuu abdii hin godhatini. Ati dhaabbata akkanaa getuu miti mana nyaataa keessaa meeshaa irratti nyaatame qulqulleessuufuu gita hin qabdu deemii bakka si gitu barbaaddadhu jetteeni. Mucayyoon hiyyeettii kun maaliif akkana naan jettaa? Silaa barattoota hundumaa keessaa nuyi barattoonni daree tokko carraa gaaffii afaaniif darbuu keenyaaf gammaduu qabda malee akkana naan jettaayii maalimmoon si godhee jettee yeroo gaafattuuni yeruma daree keenya keessa teessee barattu ati baay'ee na jibbisiistaa. Barattoonni hundi akkas jibbanis ni beektaa. Kaanillee haa hafuutii gaaffii afaanii yeroo gaafatan uffata ati uffattu kana haala rifeensa kee sirreeffatte kana arganii kophee kee ilaaluun maaliif manuma kanayyuu garaa jabaattee seente jechuun gadi si darbatu mitii eeggadhu hangasitti jetteetti dubbatte. Mucayyoon hiyyeettii kun waan ishee mudatetti boo'uu ni jalqabdi. Dhugumayyuu ani dhaabbata kanaaf hin madaaluu hiyyeettiidha. Tartee kana dhaabbachuun naaf hin malu ture. Namoota akkanaa waliin dorgomuu koorra otoon mataa kiyya gadi qabadhee bakka nama madaaluun barbaaddadhee baay'ee gaarii ture jettee akka borii gaaffii afaaniif kan deemtu halkanarraa bu'aa bulte. Haa ta'uutii garuu halkanuma kana waan tokko murteeffatte. Harmeen ishee dhukkubsattee aadaa jirti. Obboleessi ishee yeroo hedduu harmeen koo bara kanan dabartuu jedhee sammuu ishee tuqa. Mucayyoon kun rakkoo kuni hundi toora nam'ee yeroo dhufu ani mataa kiyyaaf jedheen otoo hin taane haadha kiyya fayyifachuuf waadaan kaleessa galee fi galma gahuun qabaa. Yoon darbes yoon kufes wanta hin danda'u garuu haadha koo isheen adeessee na waliin rakkachaa turteef gochuun qaba jettee ganama barii kaatee adda haadha ishee dhungachuun haati isheellee milkaa'e jettee eebbistee gara dhaabbata sanaa afgaaffiif ni deemti. Sa'aatiin yeroo ga'us mucayyoon isheen ishee waliin dorgomtu cimtuun sunis ni dhufti. Dhuguma nan darba jettee dhuftee maaliif naman dhageessu ati jettee ammas bakka qorumsaatti sammuu ni tuqxini. Erga kanaatii sa'aatiin ga'ee abbaan qabeenyaa dhaabbata sanaa ofitti isaan waamee biiroo isaa keessa teessisa. Abbaan qabeenyaa kunis jalqaba lamaan keessanuu bu'aa wayii guddaa kana keessa tartanii bakka kana ga'uu keessaniitiif isin galateeffachuu barbaada. Lamaan keessaniin iyyuu adda baafachuun baay'ee ulfaataa ta'us gaaffii afaanii daqiiqaa muraasa booda waliin dubbii waliin goonuun isin keessaa nama tokko fo'annee dhaabbata keenyaaf kan ta'u ni filannaa jettee abbaan qabeenyaa ni dubbatti. Itti aansuunis barreessituu ishee ofitti waamuun mee hanga nu waliin taphatanitti waan ho'aa shayee fidii fi jettee ajajjeefi. Barreessituun sunis shayii qophaa'ee fiddee jalqaba mucayyoo dubaraa ishee arrabsaanii turte haadha
haadhaaf abbaan akka gaariitti guddatte siin haala uffannaa kee ilaalanii maaliif dhufteeyyuu siin jedhu jettee gadi qabaanii kan turteef shayii buusuuf gadi jetti. Yeroo kanatti barreessituun kun otoo shayii buusaa jirtu gariin shayii gara mucayyoo ishee of tultu kanaatti uffata isheerran hin hammaa. Yeroo kanatti mucayyoon kun ilaallattee hin buustuyi sa'a ati nama amma horiidha malee siin maal jedhanii akkamittiin dhaabbata kana galchaniiru amma dafiitii bishaan naa fidii narraa qulqulleessii jettee isheetti dubbatte. Yeroo kanatti mucayyoon hiyyeessaa kun otuma isheen akkana arrabsaa jirtu naatee fi fiixee uffata ishee qabuun ture siifin qulqulleessa jettee gara mucayyoo kanaatti ni qabdi. Mucayyoon of tuultuu kunis turachinarraa uffata kee samaan uffata kiyya tuquufi jettee ofirraa deebiste. Yeroo kanatti abbaan qabeenyaa dhaabbata afgaaffii keenya xumurreerraa kan shayeen sirratti dhangala'e kun kan kufte yeroo ta'u qulqulleessuudhaaf gadi jettee kan darbatamte immoo dhaabbata keenyaaf ati nama madaaluu jetteetti dubbatte. Yeroo kana mucayyoon of tuultuu kun maal jechaa jirtu qoosaa jirtu moo an akkana isiniif jedheen pirootokoolii dhaabbata keessanii guutuuf uffata gatii qaalii godhadhee dhufeen sanuu shayeen irratti dhangalaastanii pirootokoolii yookiin immoo qulqullina uffata isheellee kan kophee mataa isheellee sirreeffattee kan hin dhufne ishee kanaatiin akkamitti dabarte jettu jettee bifa aariin itti dubbatte. Yeroo kanatti haati qabeenyaa kun kanaan booddeessi waliin dubbii hin barbaannu haa ta'uutii garuu boruuf barumsa kan siif ta'u dhaabbanni kun hanga kanaa guddaa akka biyya kanaatti beekamaa ta'uu kan danda'e namoota balleessan akka kee salphisuun arrabsuun ofirraa ariinee as keenyatoo hin taane dogongora namaa sirreessuun kunuunsuun balleessaa isaanii waliin danda'uun bakka kanarra keenyeeraa biiroo keenya nuuf lakkisii deemi jechuun kanumaan gaggeessanii mucayyoon hiyyeettii kun akkuma haadha isheef waadaa galtee bakka gaarii geessee hojii argattee miindaa guddaadhaan qacaramuun haadha isheellee wal'aansifattee wanta haati ishee barbaaddu jireenya koo keessatti hin argine dhala koo irratti otoo naa darbee jettee hawwitu guuttee fi galma geesse. Akkuman jalqaban sinitti mucayyoon kun baay'ee fokkistuudha. Yeroo barattuun daree ishee Fungee jedhanii maqaa ishee waamu kan turan hundumaarra bareeddee nama sheekitu dhaabbata isheen qacaramte keessaa bakka olaanaa qabu dubartoota hedduu biratti hawwamutu dhumarratti abbaa manaa ishee ta'ee hir'ina isheefis abjuu isheefis milkeesse. Jireenyi bu'aa wayii qabdiitii bakki ati irra jirtu bakka tuffatamtu bakka gaditti qabamtu ta'uu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu hanga bakka itti kabajamtu namoonni maqaa kee sirreessanii waamuu danda'anitti hanga geessutti jecha isaanii dhageessee abjuu fi waadaa kee hin dagatiiniin dhaamsa seenaa kanaati. Seenaa gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan fayyaaf nagaan isiniif haa baay'atu. Horaa bulaa.